Anis qawwee hidhatee dhufa qawwee fudhatee deema meeshaa fudhatee deema. Khaanis deeme harka as rakkabee qawwee as rakkabee deema. Qullate harki Abiy qullate uummata kan qabu security zero nothing. Harki isaa qullate khadeeme khaan ajjeesanii irraa fuudhan hiikkatan. Joolleen ta university irraa baate ibiddatanayya. Joolleen ta doktorummaa dhiisee injineeringummaa dhiisee maal isaa waan isaan boochise akkamitti lubbuu dilatan achi baafne akkamitti mohamna waan akkasiiti ka isaan boochise. Khabiraammoo inni haasoo gaazexeessitoota wali qabee waan dubbateerraa waa'ee lola sanii astabaabaluudhaaf waa hedduu dubbatee jechuu. Ji'a 7 ji'a 8 keessatti qarshii biliyoona 100 ol baafnee qisaas goone namni galatoomaa nuun je'e hin jiru. Kuni xiyyitii fi qawwee osoo dabalatin osoo waan takkan dabalatin khanuti baafne waanuma ummata san gargaaruuf kana goone qarshii biliyoona 100 ol baajata biyya sanii khasilaa waggaa 9 cufu achirra baafne je. Dubbii tana maaliif khaaftee onaan jettan jarana lubbuun ilma namaa takka qarshii meeqa baafti mee dura haa irra herregnu. Lubbuun namaa takka qarshii meeqa baafti? meeqatti herreegamti lubbuun namaa takka. Abbaa fedhe haa ta'u jarri kun arraan tana warri achi dhume kun sababa Isaayyaas Afwerqiitii fi sababa Abiy aangoo waan fedhanii fi ummata nifxii tokko wannaaf deemuuf sababa isaanii ilmaan hiyyeessaa akka qashatti ibidda dhuman jechuu achi deemanii. Lubbuu ilmaan namaa kumaatamaan lakkaawamu ta dhumatte san khara lamaan irraahu yoo xiqqaatte lakkoofsi tokko warri 150 joos ni jira, warri 100 joos ni jira, warri 500 joo ni jira. Hin beekamu namni achi dhume jechu. Aboo jarana koronaadha waqtiin nuti ikonomiin keenya dadhabaadha. Xarabeeza irra teenyee waan fixannu haa fixannu. Waraanaa wanni dhumu hin jiru osoo ja'amuuti abadan noo ja'amee waraanni sun gaggeeffame. Maal godhuu deemtan juntaa qabuu deemna. Juntaa nama 164 qabdani terroristummaa irra baaftanii erga irra baaftan hayyee duba nama 164 qabuudhaaf khaleessa qarshii biliyoona 100 ol baafne nuun jechu. Nama meeqaa dhume wanni maqaa dhaameen jiru. Kanaaf lubbuun namaa biyya san keessatti lubbuu lukkuun geessu jechuudha. Lubbuu lukkuutu irra vaaluu qaba jechuudha Itoophiyaa keessatti. Lukkuutu irra vaaluu qaba biyya sanitti. Arraan tana ijoolleen namaa ilmaan hiyyeessaa haadha abbaan guddifatan waraana san seenanii kharabbiin isa baase harka kannee isa baase sun rabbii isa dandamee jira. Akkasi dhuman immoo lubbuu dilasan gaafa isaan gaggeessinu harka lapheerra kaayannee injifannoo nu galaa jennee oraal guuchifnee ergine halkan akka hattutti harree fi waan danda'aniin qabeenya namaa makiinaa namaa saamanii akkasi cahanii bahanii jechuu achi keessa. Waa takka namni baga achi nu duutanii galatoomaa namni jeen jiru. Ilmaan hiyyeessaa ilmaan sabaaf sablammoota bilaashitti achitti dhumanii jechuu. Qarshiin isaan itti dhagahamte lubbuun namaa immoo itti hin dhagahamne. Kanaafuu maali? Ilmi namaa warri achi keessatti hafu keessattuu warri amma raayyaa ittisa biyyaa keessa fira qabdan, poolisii Oromiyaa keessaa fira qabdan, milishaa keessaa fira qabdan, poolisii federaalaa keessaa fira qabdan. Fira keessan itti dhaama bilaashin du'inaa jaan. Yoo dheeyxees namni si galatoonfatu hin jiru. Dhugaadha gaafa lola deemtu raayyaa ittisa biyyaa ja'anii siitumanii dibbee siitumanii si dhawanii si qajeelchan. Gaafa achi deebitu namni galatoomi taankii siin jeen jiru jechuudha. Baga nuu duutanii namni jeen jiru jechuudha. Walii galteen irraa itti bahame hin jiru. Akka hattutti halkanuma tokkotti namni hagi tokko walii galee ka'aa bahaa jaan. Maaltu daameejii kana booda dhufa? Balaan kana booda dhufu maali? Hin jiru calculation. Hedduu nama gaddisa ilmaan namaa miskiin achi dhumaniitu nama gaddisiisaa jechuudha. Wama fedhaniif haa seenan achi. Qoonqoof haa seenan, dalagaaf haa seenan, jireenyaaf haa seenan.
garuu galatan qaban qarshii baasan immoo halee akka galatatti himatanii jechuudha. Kanaafuu nuti warreen fira qabdan namni fira qabdan raayyaa ittisa biyyaa keessaa qabdan adaraa itti dhaama. Jarana huni bilaashi lubbuu ta'e hin qisaasinii bilaashi ittiin du'inii qawwee ta'e fudhadhu meeshaa ta'e fudhadhu hidhannoo ta'e fudhadhuuti deemi akka dhiiratti biyya ta'eetiif lole. Keessattuu haasawa halee abiijee keessa maal jee guyyaa uccuu nagayaa uffataniiti hoottaa nu gargaaraa ja'aniiti oggaa ummanni gargaaruuf dhaqe isaanumaa dhufee dhawaa. Oggaa bishaan ifi bishaan haayilaandii warra ummataaf hannaa juntaadhaaf nuuf bishaan kuree nu dhabanii. Kana isaan haasaba daraddaran malee ati gaafa saba tokko wallolte saba murate tokko ummanni kun muratee jira. Ummanni kun gaafa ati weeraruuf itti dhufte gaafa humnaan macalaasuuf itti dhufte ilmi namaa tokko siif hin rafuu jechuudha. Gaafa san eenyutu bosona taaf eenyutu dahoo taaf ummata malee gaaraa miti. Eeyiruu qotaati kilaash as kaayyatee eeyiruu oggaa teechi dabarte kilaash biyya keessa dhoysee baasee duubaasidha. Kara meeqaan siin lola ummata injifachuu hin dandeesse jechuudha. Kanaaf arra warri waanni isaan ji'a 7 keessatti bilisummaa isaanii deebi'anii gonfataniif jechuudha. Warra ifa ajjeesifaa jiraa jee ummanni baasilxaanonni gurguddaan. Maaliif nama wallolluun hin beeynu kun hundi siviilii uffatee yaa'a kun akkana ta'a silaa akkam akka ta'an feetan isin. Hundi isaanii tokkummaadhaan bira dhaabbatanii jechuudha. Gaafa isin dubartii isaanii akkuma dheetan akka awwaanisaa shanyiiteessan isin keessa haa xoonettanii gudeedan nama 20 daa'ima ilmoo 12 oggaa gudeedan maal akka ta'an fedhan ummanni kun. Gizee ijoollee dargaggeessa amata 12 olii kararratti akkuma arganidhaan ummanni kun akkam akka ta'u barbaadan. Biyya fi bilisoonfatan jechuudha. Tabira waa'ee hegeree Itoophiyaa. Hegeree Itoophiyaa irratti akka amma jirru kanaan already Itoophiyaan dippiloomaasii addunyaarraan addaan kutamtee jirti. Biyya takka hin qabdu Itoophiyaan irra waan Eertiraan ta'in ollaa waan jaan hin qabdu. Dheengadda maal jennee dhiyoo tana dippiloomaasii zeeroo Mohaman. Arra waraanaanis Mohaman duraan waraana xiqqoo wanni jedhanii turanii arra hudduu keessa dhiitamanii ari'aman Maqalee keessa. Tigraay guutuu keessa ari'amanii jiran hudduu keessa dhiitamanii. Ikoonomiin huno arraan tana already duraanuu xiqqoo addunyaatu gargaarsa godhaafi sunillee gargaarsi irraa dhaabbata. Amma ikoonomiin karaa Tigraay deema. Amma isaan Tigraay miinaa jedhaniiti inumaa dhaqanii laga Takazee cabsan jechuu arras. Kuni ummata kana miidhuudhaan no ummata kana gargaaru yaa abiyoot. Ati Tigraay akka bilisoomtu gargaaraa jirta. Sabni biraalleen akka isaanirra ka'ee mirga fiitiif falmatu gargaaraa jirta. Maaliif jennaan arraan tana erga ummata kana dildila itti cabsitan isin ammallee lolli keessan ummata miliyoona 8 beelaan fixuu feetan. Ummata miliyoona 8 necessity irraa dhaabuun bishaan irraa dhaabuun elektiriika irraa dhaabuun neetworkii irraa dhaabuun nyaata dawaa irraa dhaabuun hin dandeessu addunyaa irratti. Kanaaf ummanni kun kara danda'u hundaan ammaas deebi'ee isiniif falmataa jechuudha. Yoo danda'an kara Suudaanii karaa waliin banataniiti kaan qilleensaan xayyaaraan gargaarsi dhufaaf amma booda. Humna lafaatiin illee ni banatan kara Suudaaniin. Immoo kara Jibuutii irraan karaan dhufu isaaniif akka dhiyaatu hin dagatina. Karaa Affaariin karaa Awaash saniin kokkeen Itoophiyaa karaan guddaan kokkeen gaazaa fi nyaataa fi qoonqoon Jibuutii irraa Affaar keessa deemee dhufu isaaniif dhiyaata achin. Humna qaban fayyadamanii asii kokkeessi qabuu danda'an. Ikoonomii daaraa taate tanarratti. Isaan adabna jetteeti Itoophiyaan if adabaa jirti. Addunyaa wajji if adabaa jirti. Arra addunyaan recognitionii kan ta'eef boruu ganama. Ilmi namaa biyya takka kabulfatu amma nuti Tigraay dhagaadha jinni jaanka waan akkanaa sun no biitii Tigraay irra dhagaa biitii gammoojjii ka waan takkan facaafanne meeqaa jiraachaa jiraatu.
kanneen immoo sababa argatan sababa itti addunyaan isaan deeggartu argatan arra ummata kana baankii qarshii keessaa qulliftee deemte elektriika bishaani waa hunda hin dandeessu ilmaan namaa addunyaa irratti qaxxa'uu hin dandeessu politika wal dhabuun ni jira isaanii wal loluu dandeessa garuu daa'ima jira manguddoo jira qotee bulaa jira waa meeqa jira ilmaan namaa jira jechuudha achi keessa kana immoo addunyaa sitti ilaaltu kana gargaaru jirta isaanii miidha jettee isaan gargaaru jirta jechuudha tana keessa eenyuun miidhama Itoophiyaan miidhama sirriitti Itoophiyaan miidhama akkamitti jaa dippiloomaasiin Itoophiyaa daranuuti hammaachaa deema daranuu dippiloomaasiin hangi dur qabnu sanuu daranuu addunyaa wajji adda citaa deema namichi kun dhugumaan Hitlerii ja'ama jechuudha abiyyi so maal ta'a amma ummanni kun daranuu gargaarsa argata daranuu humna godhataa deema jechuudha ikonomii diinagdee biyyoonni arabaa gaazee isinii kannu yookaan meeshaa isin alatti naqattan akka jireenyi kana daran qaala'u addunyaan qoqqobbii daranuu isinirra jabeessiti maaliif afaan keessanii ragaa fi baatan haa if argan jennee keessaa baanee jettan moohamnee xallazabnee baanee osoo hin taane haa if arganii kanaaf elektriika sirraa murree bishaan sirraa murree torbaan lama akka if argan goona ummata kana hin ja'amu ragaa irratti hin baatu akkana jettee ragaa irratti hin baatu addunyaa irratti kanaafuu qaala'insi jireenyaa biyya keessa irratti qaala'insi jireenyaa ganaa dhufa ganaa rabshaan Itoophiyaa keessa ka'uu deemti maaliif akkuma waliin jenne sharafninis haa ta'u bittaa fi gurgurtaan alaa naqatan haa ta'u karaa adda addaatiin jarrinis erga bishaan takazeenurra cabsitan erga akka itti nuti hafuura baafannu dhorkitan huno affaariin nu dhiyaata isin jaan waan aarsaa barbaachisu kafalaniiti karaa waashanii si dhufanii maal goota achiin si cabsanii maal goota karaa affaariin silaa lafti qullaa lafti gammoojjii isaaniin daangaa wali jiran karaan guddaan Jabuutii irra ganaa haaroo ittiin jaarrattu Jabuutii irraan dhufu Awaash keessaan dhufa tokko Harargee keessaan dhufaa jechuudha Jabuutii fi qoonqoon Itoophiyaan naqattu harki 50 harki 60 wanni isin ala naqattu hundi karaa Jabuutiin dhufa ka Sudaan silaa adda muramee jira Sudaan fi Itoophiyaan waan wal dhabdee qabduuf kan ka Gujii keessaa fi Moyyaalee irraan dhufu jechuudha Sudaan Keeniyaa irraa suni dilas maraa miti effektiivi miti guddaan ka Jabuutii irraa dhufu ibn ka Somaaleellee caalu ka karaa Jabuutiitiin Affaar keessa deemee Harargee keessa deemee dhufu jechuudha kanaaf kaadiree fi warri maal nyaannan mootummaa kana dibbee tumtan tooftaa wanni jedhamuun jiru abiyyiin tooftaa hin baane abiyyiin hudduu keessa dhiitame booyanii imimmaan xab godhanii baan halkan booyanii amma booda daameejin kana caalu osoo nutti hin dhufne otoo hin salphanne osoo Geetaachoo Raddaafaa jeneraalota qaqqabanii ammallee nu salphifne ija addunyaa duratti dafnee keessaan nu baasi jedhanii akkasii bahanii jechuudha kanaafuu kisaaraan kana caalu kanarratti as deemaa jira magaalaa kasaarte tana Oromoon irraa fayyadamuu qabdi Oromoon wanni hundi sirra bobbahee galaa jechuudha wanni hundi sirra bobbahee gala Finfinnee kamarsee taa'usi dubbee karaa Sudaanii qabaachuun gaarii karaa Gujiitiin Keeniyaa dubbee qabaachuun gaarii asiin karaa Gaambellaatiin dubbee qabaachuun gaarii immoo ujumoo dhiigaa guddaa Itoophiyaa kana immoo Oromoonis qabuu qabdi humna fi jabeeffachuu qabdi achirratti Harargeerra jechuudha sini galee kanaafuu Oromoon sammuu teenya bireen waash gochuu qabna amma booda akkamitti karaa humnatti jijjiiramnee humna teenya jabeeffannee ajaja dur caala ajajaan akka duraanitti walii kannamu waan hin jirreef joolleen ta yuunivarsiitii irraa baate ibidda tanayya joolleen ta doktorummaa dhiisee injineringummaa dhiisee bu'aa meeqa dhiistee joolleen gaaratti mirgee fi falmachaa jirti jechuudha gizee humni mootummaa dadhabe gizee qaamni tokko achiin dhaamee achiin dadhabee dhufe humna teenya immoo nuti jabeessuu qabnaa jechuudha warri biyya alaa jiru humna teenya isaan bira dhaabbachuu humnaan warri biyya jiru immoo akka warra Tigraay ta'a hello dammaqi Oromoo dammaqi yaa dawootaaf bosonotaaf nama isiniif qabsoo godhu
guyyaa huccuu nagaa uffatee hagalu galgala huccuu waraanaa uffatee hoo barbaade dahootaa bakka jirtanii Harargeen harka banii qeebale Arsiin harka banii qeebale Baalee harka banii qeebale humna teessan jabeessaa jechuudha gaafa humni teenya jabaachaa dhufte waraanni haruun dhaqu waraanni raayyaa ittisa biyyaa haruun dhaqu qawwee guuratee sit dhufu poolisiin federaalaa qawwee isaa qabatee sit dhufu poolisiin oromiyaa qawwee isaa qabatee sit dhufu jechuudha gaasan maaliif galata argachaa jiru yoo du'es galata namni isaa himun jiru qarshiif booyan jarri lubbuu namarra qarshiif irra booyaa jiranii jechuudha kanaafuu yeroo nuti humna teenya jabeeffannu amma oromoo dammaqa bakka jirtanii namuu bakka jirtanii waraana keenyaaf dahoo ta'u waraana keenya qeebalu bakka jirtanii iccitii teessan jabeeffachuu humna teessan karaa itti oromiyaa ijoolleen ijaarjoolleen waan dhaabbatteef waan baateef ni beekti akka duraaniiti miti arra agartan fakkii bareedaa ta'ee jira fakkeenyaaf Kamaal ustaas Kamaaliin arraan tana fakkii bareedaa ta'ee jira arraan tana doktora meeqaa jira arra fakkii tahaa jiru artistoonninis akkanuma fakkii tahaa deema qabsoo hara qabsoo deema mana teessus numa sumajjeesan yoo manatti si dhufan sumajjeesan si hidhan hidhaa si baasanii si jeesuu danda'an eenyu isaan dhorka kanaaf ilmi oromoo dhalli oromoo waan dandeessan hundi hara qabsoo deema humna ammaan booda abbaan barbaade bitatee abbaan barbaade hiikkate humna qabdu jabeeffachuu hajiru jabeeffachuu jechuudha kanarra jabaachuu qabna hegereen Itoophiyaa hedduu nama yaaddeessa ummanni kun biitituun erga diplomaasii fi waraanaan dadhabde waraanni biltsiginnaa erga dadhabe erga mo'ame booda security mo'ame yaalii godhe diplomaasii nama gahaan qabu diplomaasiin addunyaa tanarratti diplomaasii daaraa ta'ee jira diinagee maaqabii already Ahmad Shidee dhengada dubbatee jira bara 2014 Economiin nuti qopheeffanne baajanni keenya hin jiru amad dabre Ameerikaa faan nurraa cufaa ture isiniin jee jira gana ammas rabshaa biraa dhohuuta ummanni gana daabboof uujeuuta rakkoo ajaa'ibaatu biyya san irratti akkana ija baasee deemaa jira jechuudha rakkoo security rakkoo diinagee rakkoon gama hundaan biyya san irratti fuula deeffattee jirti jechuudha sinigale khanaafu nuti haga dandeenyu nageenyi biyya san irra dhufu yoo hatattamaan abiyyi achirraa kee qofa nageenyi Itoophiyaa irra dhufu oromoonis kanagee argattu yookaan sidaama haa ta'u walaa Tigiree haa ta'u abbaan fedhe nagee argattu yoo abiyyiin ka'ee mootummaan coomsaa hatattamaan dhaabbate warri mana hidhaa jiru guututti warri political party yoo hiikame yoo gatta'anii akka Maraaraan jiru akka Professor Maraaraan jiru sun beeraa magbaabaatiin yoo dhufte qofa san abiyyiin godha hin godhu humnaan malee ho abiyyiin inni immoo andu'eetiin dabraa angoo tanarraan ka'uu hangaleef ka xiyya akka gadaafitti as keessa 4 kiiloo keessa baaftanii na harkiftanitti hin ka'uu ja namtichi ani ka'uun taa'uu kootaati reef ka xiyya harkisaa jechaa jira akka gadaafitti 4 kiiloo keessa kanaaf tana booda qabsoo karaan itti gaggeeffamu qabsoo karaa nagaa bara 2017 itti milkoonee jira sirritti amma immoo kara humnaatiin deemuu qabna maaliif arraan tana yoo humnaan deemne humnaan oggaa deemnu waa hedduu nu barbaachisa sinqii nu barbaachisa nama dahoo nu ta'uu nu barbaachisa hawaasniif keeysan nu dhoysuu qaba akka warra Tigraay sanitti if keeysan nu dhoysuu qaba nu tajaajiluu qaba qawwee yoo gahaa qabaatan yoo hiikkatanii qabaatan meeshaa gahaa qabaatan immoo bosona ka ta'uuf ummataa jechuudha wannummaan Tigraay akkanatti ji'a 7 keessatti biltsiginnaa waraana Tigraay waraana Eertiraa dilasanii fi waraana Itoophiyaa dilasan khaan shishim gootee shummoo gootee khaan harka kannisiiftee hudduu keessa dhiittee wanni ariiteef lolaatu lola ummataate ummataa waraana wajji dhaabbate jechuudha ummanni odeeffannoo kanaaf hootaati akkana nu godha ogaa jaanii ogaa dhufan
dalaganiif jechuudha. Kunis qabsoo takka. Kunis qabsoo takka. Kanaaf Oromiyaa irratti godina hunda keessatti humni keenya hanga amma duraa hubannoo addaa qabaachaa turre. Rabbiin alatti hambisee arrammoo humna horachaa jiru kana Oromoon hundi ka'uu qabdi lafa. Ibsobuu dhiisuu qabna. Maaltu jira? Footoo jira jinni jaankaa jechuu dhiifteeti itti deemu gargaaru warri ala diaspora jiru qabeenyaan bira dhaabbachuu warri biyya keessa jiru ummata kana karaa itti banu karaa agarsiisu. Dur eenyu kanama dura deemee abaa'uun as jira takka abaluu as jira jedhanii ilmuma adeera keetii makasi qabsiisaa ture. Qotee buluma keenyaa maka dhufee waraana kana qabsiisaa ture. Arra sun dhaabbachuu qaba jechuudha. Kana jechuudha. Yoo kana goone gabaabduun nutilleen akka ummata Tigraay sanii kabajaa fi goonaa jechuudha. Maaliif warri amma aangoorra jiru hundi maal nyaannaa wal geessi. Hundi garaa ifii qofaaf malee sabaaf dantaan qabdu. Namuu hagam takkan jiraadhaa hagam godhee khaniin fixee khaniin hidheetiin jiraadhaa siin jedha. Arra Oromoon parsantiin takka bari yoo qabsoofiif kannite. Parsantiin takka. Meeqa ta'a parsantiin takka nama miiliyoona 60 parsantiin takka nama 600. Waraana 600 nu barbaachisu. 0.05 hidha nu barbaachisa qabsoodhaaf. Kaaf immoo dahoo taanaaf jechuudha. Ka ala jirus ka biyya keessa jirus dahoo taanaaf jechuudha. Arra ilmi Oromoo murataan 0.5% qoftiin yoo qabsobbe waraana kana hudduu keessa gara feefirraa ari'uu danda'a jechuudha. Hanga amma duraa ta'e akkuma jiru ta'e kunis tooftaa waraanaati bar waraana dheeyxee poolisa dheeyxee hidhattee hidhannoo ta'e fudhattee dhiira galuunis tooftaa waraanaati. Wannummaa mootummaa kana kasaarsee tokko kaname. Kaanis qawwee hidhatee dhufa qawwee fudhatee deema meeshaa fudhatee deema. Kaanis deemee harka as rakkabee qawwee as rakkabee deema. Qullate harki Abiyyi qullate uummata kan qabu security zero nothing. Harki isaa qullate khadeeme khaan ajjeesanii irraa fuudhan hiikkatan. Khaan immoo dhaqeetii salfii galee akka looniitti salfii galee itti kannee dhufe meeshaa uummata Tigraayitti. Ijoolleen taanis ta'a Oromoo keessaa liyyuu haayilii Oromiyaa jinni jaankaa wanni ja'antunis waboota as rakkabaa jirti gargara sniper babbareedaa waboon qabattee dhaabbatu sun eessaa dhufe. Abbaate ijoolleen dhayxeetuma hidhatti dhayxeetuma waboo dabalamtee jechuudha. Jabaadha akkas godha. Haaftanillee hidhannoo teessan fudhadhaati. Kara qabsoo. Arra 0.5% Oromoo bilisoomsuuf niga. Oromootti kabajaa godhuudhaaf, Oromiyaatti kabajaa gochuudhaaf ilmaan Oromoo miliyoonni 60 baay'atanii 0.5% niga. Kun akka gaariitti Oromoodhaaf gaha. Haafe qabeenyaan bira dhaabbata waan danda'u waan hundaan. Maaliif lafti teenyaa'u teessumti teenyaa'u Finfinnee marsinee teenya gamaa gamanaa Finfinnee marsinee teenya. Kanaaf Oromoon sammuu teenya deebifnee ammallee we have to refresh our brain. Brainii keenya refresh gochuu qabna. Maaliif amma booda karaa nagayaatiin akka itti deemaa turre sun itti milkooyne takka. Kun immoo diina hin beeku akkasan hin beeku sijjeessa si hidha. Bakka silaati qulfii qabdu hunda wannaa godhee jira. Namni arra Jawaar Mahammadii fi Baqqalaa Garbaarra biyya sanirra qabsaa hin jiru karaa nagaa. Kanaaf waan barbaachisu aarsaa barbaachisu hunda Oromoon haarawatti hidhannoo dheeyxee ganaa dhaaba abaluu ja'an jaaruu osoo hin taane arra ijoolleen already ta hidhattee tagaaree jirtu tanaa wajji dhaabbattee Oromoon wajji laffaatee wajjiin kaatee dhaabbachuu qabdi jechuudha. Namoonni hedduun akkana shaneedha jinniidha maari no akkasan hin jiru amma akka durii miti. Ijoolleen ifiif hoogganaa jirti. Ijoolleen ifiif waa hunda godhachaa jirti. Humni isaanii kanaaf jabaate. Kanaaf tarkaanfiin isaanii jabaachaa dhufe. Irreen isaanii jabaachaa dhufee jira. Irree ta'uuf qabdi Oromoon moor irree ta'uuf qabnaa jechuudha. Kanaafuu jabaadhaa hegereen Itoophiyaa hallayyatti ari'aa jira abiyootiin. Hallayyatti naqaa jira. Kanaafuu jabaachuu qabnaa. Hanga gaaddidduu fi biltsiginnaan dheessutti gaaddidduu fi waboon na dhufe jee hanga gaaddidduu fi dheessutti. Hanga hamtuutu namaa hamtuu bineensaa hamtuutu naallolaa hamtuutu akka warra Tigraay kanatti jinneessanii waraana ari'an achi keessa. Suusaayid afaan isaanii irraa baate. Kayif ajjeesee jira hin beekan nama adda. Kuni nama nagaati kuni waraana adda hin beekan. Nutis parsantiin takkallee taatu akkas taane arraan tana wahitti ni baana jechuudha.
kanaafuu fayyaa argadhaa jabaadhaa biitinuu already shee godhaa jirti akkana laan akkanatti akkana hollachaa jirti ikonomiin hollachaa jirti securitiin hollachaa jirti diplomaasiin hollachaa jirti kana keessa immoo oromoon haasoo bira kunneen lafarratti dalaguu qabna jechuudha kana gizee jennu immoo warri hayyoonni isin afaan qabadhaa mana tatta'a jechuu miti warri miidiyaa afaan keessan qabadhaa ta'a nutuutu lafa qofar no laal khacallisee maggaarajaa duubaan dalagu haa dalagu aktivismii dalagu haa uffatu gaazexeessaa haa uffatu warri qabeenyaan gargaarta qabeenyaan oofa hundi waliin deemuu qaba adda cituun qabu jechuu barbaanneeti warreen mooraaluma oromoo cabsuuf dhaabbattan galgalaa ganama oromoon akkana taate oromoon akkas taate oromoon dhiisaa waan akkana haasaw akkana dhiisaa ni dandeenyoo jette oromoon maaliif hin goone waan takka ni dandeenya kanaaf jabaadhaa haasaw facebook qofa nurraa dhiisaa haasaw miidiyaa qofa dhiisaa lafarra dalaga sirri gaafii sirriiti garuu dhiifamuun qaba haasawni kunis haasawni jiraachuu qaba maaliif sammuu namaatun